kadhachuu qabaa kan jedhudha. Sa'aatii kam kadhataa maal jechaa kadhataa kan jedhudha. As keessatti kan laallu gosoota kadhannaa garaagaraa kan biyyaaf kadhatamu, kan dhibeedhaaf kadhatamu, jaalalaaf kan kadhatamu, tokkummaadhaaf kadhatamu, tokkummaadhaan kadhatamu, dhuunfaadhaan kadhatamu hundumasaa sa'aatii 12tti aanee kan jiru ganama keessaa sa'aatii 3tti kadhannaa kadhachuun na barsiisi maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanalii keenyaa wangeeltuu biyya akkam jirtu akkam yoo nageessan akkamiin turtanii guyyaa har'aa kanaa kan nu qaqqabsiisee guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni abboolii keenyaa Waaqni raajotaa galannii fi ulfinni teessoo isaa ari'ame irratti isaaf haa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamanii oolan ittiin geessan baga wajjumaan nu geenye. Eebbi qulqullootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleettiin biroo maaramii eegumsi ergamootaa hunduma keenya duukaa haa ta'u. Guyyaa har'aa kanaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyooti kan walitiin barannu mata dureen barnoota keenyaa kiristaanni guyyaatti yeroo meeqaa kadhachuu qabaa kan jedhudha. Kiristaanni guyyaa keessatti yeroo meeqa sa'aatii kam maaliif kan jedhu guyyaa har'aa kana waliitiin ni ilaallaa. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurra ittiin dhageessan qalbii ittiin qalbiifattan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos anaafis isiniifis hunduma keenyaaf haa kennu. Egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa sa'aatii kadhannaa sa'aatii kam akka kadhatamu maaliifis akka kadhatamu maal jedhachaas akka kadhatamu koorsi keenya waa'ee kadhannaa walitti fufinsaa kutaa 5ffaa guyyaa har'aa kana sa'aatiiwwan kadhannaa kiristaanotaa yeroo itti kiristaanni kadhannaa itti kadhatu sa'aatii kamidha kan jedhu waliitiin ni ilaallaa jechaadha. Isa kanaaf miseensi haaraa chaanaalii keenyaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan miseensa chaanaalii keenyaa akka taatan warreen immoo dura miseensa taatanii jirtan sabiskiraayibii laayikii fi sheer gochuu akka hin daganne isin beeksisaa. Guyyaa har'aa kana waa'ee kadhannaa kutaa 5ffaa waliitiin ni ilaallaa jechaadha. Waa'ee kadhannaa kutaa 5ffaa waliitiin ni baranna. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana kan laallu keessaati kiristaanni tokko guyyaatti yeroo meeqa kadhataa, sa'aatii kam kadhataa, maal jechaa kadhataa kan jedhudha. As keessatti kan laallu gosoota kadhannaa garaagaraa kan biyyaaf kadhatamu, kan dhibeedhaaf kadhatamu, jaalalaaf kan kadhatamu, tokkummaadhaaf kadhatamu, tokkummaadhaan kadhatamu, dhuunfaadhaan kadhatamu hundumasaa bal'isneetu as keessatti ni ilaallaa waliitiinis ni barannaa jechaadha. Egaa kiristaanni tokko guyyaatti sa'aatii yeroo 7 kadhachuu qabaa jedha. Kiristaanni tokko guyyaatti yeroo 7 kadhachuu qabaa jedha. Kun seera kadhannaati. Sa'aatiin kun immoo sa'aatii kamidha kan jedhu waliitiin ni ilaallaa jechaadha. Sa'aatiin jalqabaa tokkoffaa irratti ganama
barii barraaqa yookiin immoo barii obboroo sa'aatii 12tti kiristaani tokko ni kadhataa jedha. Ganama barii barraaqa barii obboroo sa'aatii 12 irratti kiristaani tokko dirqama kadhachuu qabaa jedha. Itti aansee immoo ganama sa'aatii 12tti aanee kan jiru ganama keessaa sa'aatii 3tti kadhannaa kadhachuun dirqama kiristaana tokkooti jedha. Sa'aatiiwwan kiristaanaa tokko guyyaa keessatti itti kadhatu inni jalqabaa akkuma sila kaasnee sa'aatii 12tti, itti aanee immoo kan jiru sa'aatii 3tti ganama keessaa kiristaanni tokko kadhachuu qaba. Inni sadaffaan immoo sa'aatii 3tti aanee kan jiru guyyaa keessaa sa'aatii 6tti kiristaani tokko kadhachuu qabaa jedha. Sa'aatiiwwan kana kiristaani tokko eeggachuudhaan ganama sa'aatii 12tti barii barraaqa obboroo jechaadha. Kutaa 5ffaa har'aatti sa'aatiiwwan kadhannaa kiristaanota torbanidha ilaalaa kan jirru. Sa'aatiiwwan kana keessatti immoo maal yaadachaa sababa kamiitiifis sa'aatiiwwan kana kadhannaa kan jedhus immoo yaadni yookiin immoo gaaffiin ka'uu danda'a jechaadha. Isa kanaafis deebii guutuu wal faana qabachuudhaan ganama sa'aatii 12tti, guyyaa ganama sa'aatii 3tti, guyyaa keessaa immoo sa'aatii 6 walakkeessa guyyaa yookiin immoo saafaa kan jennu kana jechaadha. Kadhannaan ni kadhatama. Itti aansuudhaan immoo waaree booda sa'aatii 9tti, sa'aatiin kun sa'aatii kadhannaati jechaadha. Inni shanaffaan sarki yookiin immoo guyyaa keessaati sa'aatii 11tti kiristaanni tokko akka kadhatu ni dirqisiifamaa jechaadha. Itti aanee immoo halkan keessaatii sa'aatii 3tti kadhannaan ni taasifamaa jechaadha. Itti aanuudhaan halkan immoo walakkeessa halkanii kan jedhamu sa'aatii 6tti ni kadhatamaa jechaadha. 12 ganama sa'aatii 3, sa'aatii 6 3, 9 4 11 5 sa'aatii 3 5 6 sa'aatii 6 7 waliigalaa sa'aatiiwwan kiristaanotaa 7 jedhamanii sa'aatii 3tti 12tti barii maaliif kadhatama? 3tti ganama barii maaliif kadhatama? 6tti maaliif kadhatama? 9tti maaliif kadhatama? 11tti maaliif kadhatama? Maalis jechaa kadhatama? Eenyus yaadachuudhaan kadhatama kan jedhu bal'inaatiin barnoota kana keessatti kan waliin laallu, kan waliitiin barannu, kan waliitiin ilaallu ta'a jechaadha. Ammas irra deebuudhaan qalbeeffadhaa. Sa'aatiiwwan kadhannaa 7 kiristaanotaa kan jedhudha. Kutaan 5ffaa barnoota keenya walitti fufiinsaa
barnoota keenya koorsii walitti fufiinsaa kan fudhannu jechaadha. Kanarratti hundoofneetu kiristaanni sa'aatima fedhe yeroo isaaf mijate haala isaaf mijatetti sa'aatii fedhetti kadhannaa hin kadhatu jechaadha. Isaan kun immoo ija kitaaba qulqulluutiin barsiisa kitaaba qulqulluutiin akkamitti ilaalamu? Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa manneen amantaa kaanirraati haala kadhannaa, haala waaqeffannaa fi amantaa ishee dhugaa ishee ganamaa qabachuudhaan warra kaaniif fakkeenya guddaa kan taatu, obboliin keenya sa'aatii kana eeguudhaan hojii guddaa kan itti hojjetan, seenaa hedduu kan itti raawwatan, Qeerlos faa kan jedhaman, Phexros faa, Phaawulos faa kan jedhan sa'aatii kadhannaa mataa isaa danda'ee fi fakkeenya isaa waliitiin yaada ka'u, gaaffii ka'uudhaaf deebii isaa waliitiin kitaabni qulqulluu qopheessitee mijeessitee hundumaaf akka tolutti, hundumaaf akka galutti lafa nuu keesseetti jechaadha. Kana beekuudhaan jabaachuudhaan cimuudhaan yoo itti deemne diina keenya daabiloosiin injifannee Waaqayyo irraa sugaa fi eebba argannee amantaa keenyaan cimnee dhaabachuudhaan qorumsaa fi gidiraa nurra ga'u hundumaa damdamachuudhaan faarfattuu maqaa isaa, dhaaltuu mootummaa isaa, foon keenyaan boqonnaa, lubbuu keenyaatiin jireenya bara baraa argannaa jechaadha. Walii galaa kadhannaan kadhachuudhaan Waaqayyo irraa kan argamu aarsaa Waaqayyoof dhiyaatudha. Yeroo darbees akkuma ilaalle barnoota keenya kana keessatti Waaqayyo kan barbaadu kadhannaa qulqulluu, laphee qulqulluu fi yaada qulqulluu qabaannee Waaqayyootti dhiyaachuu akka qabnudha. Isaan kana sa'aatiiwwan torban kana kitaaba qulqulluu irratti fakkeenya kamiifidha? Eenyuutiin yaadachaa, maqaa eenyuu waammachaa kadhannaa kan jedhus asirratti beekuu fi hubachuun hunda keenyaaf barbaachisaadha jechaadha. Mee nuti yeroo kam kam sa'aatii kam kam kadhannaa kadhanna laata? Kadhannaaf immoo haalonni nu rakkisan jiru ilaata. Yoom yoom kadhannaa? Maal jennee kadhannaa? Akkamitti kadhannaa kan jedhu deebii bal'aa kan of keessaa qabu waan ta'eedhaaf sa'aatiin 12 ganama maalidha? Sa'aatiin 3 ganama maalidha? Giddugaleessi guyyaa sa'aatii 6 walakkeessa guyyaa kan jennu sa'aatii darbeefis sa'aatii dhufuudhaaf qixxee kan ta'e jechaadha. Halkan immoo waaree booda, waaree booda kan jennu sa'aatii 9tti, guyyaadhuma immoo sa'aatii 11tti, dhiya keessaa immoo galgala kan jennu sa'aatii 3 kaasnee sa'aatii 6tti kadhannaawwan kun maaliif barbaachisanii? Ganamaaf galgala qofaa yoo kadhanne nu hin ga'u kan jedhudha. Sa'aatiiwwan torban kana immoo haalonni yoo nu mijachuu baatan, soomaaf sagadaaf haalli yoo nu mijachuu baate immoo maal goona kan jedhus immoo yaadni ka'u hin oolu jechaadha. Isa kanas dhumarra kan itti dhufnu ta'a jechaadha. Ganama kiristaanii tokko guyyaatti al torba kadhachuun isaa dirqama erga ta'eeti guyyaatti sa'aatii 7 yookiin immoo yeroo 7 kadhachuu hin dandeenyu taanaan maal gochuu qabna? Yoo 7 nuu mijachuu baate immoo yeroo meeqa, yeroo kam kam kadhanna? Innumti kun immoo yoo nuu mijachuu baate immoo yeroon kadhannaa kunis haalli isaa nuu toluu baate immoo sa'aatiiwwan kana akkamittiin yaadanna? Sa'aatiiwwan kana akkamitti immoo kadhannaa godhachuu qabnaa kan jedhuudhaaf deebii isaa gabaabaa waliitiin sa'aatiiwwan kanaa fi yeroowwan kadhannaawwan kanaa kitaaba qulqulluudhaan wal qabsiisne manni kiristaanaa akkuma nu barsiiste waan dubbannu, waan raawwannu, waan taasisnu hundumaa seeraatiin, heeraatiin, ragaa kitaaba qulqulluutiin deeggaramnee waan raawwannu hundumaa raawwannaa jechaadha. Isa kanaaf deebii gabaabaa, deebii bal'aa
kan itti qabannee dhufnuu fi kitaabonni qulqulluu waa'ee kanaa maal nu barsiisu eenyurraa baranna faayidaan isaa maalidha yoo kadhachuu baanne yoo callisnee dhuma yoo jiraanne yoo ilma namaa uumamoota hundumarraa adda kan isa godhu sammuun yaaduu fi waaqa isaa laate isaa obaase isa jiraachise kadhachuudhaan ilmi namaa beekama. Ilmi namaa galata galcha yeroo hundumaa rafuu isaatiif ka'uu isaatiif jiraachuu isaatiif uumamuu isaatiif galata galcha waan ta'eedhaaf kutaa 7ffaa 6ffaa irratti immoo sa'aatiiwwan kana irratti sababa maaliitiif sa'aatiiwwan 7 eeyyamamanii macaafni qulqulluun immoo waa'ee kanaa maal jedha kan jiru immoo bal'isnee kutaa 6ffaa walitti ilaalaa jechaadha. barumsi keenya kutaa 5ffaa sa'aatiiwwan kadhannaa kiristaanaa 7 kan jedhaman kan